Warroonni boqqolloo dharraatan koottaa boqqolloo nyaadhaa akkasuma koottaati bunallee dhugaayii buna danfisaadhaa buna danfisaa tan boqqolloo akka hawwachaa jira jechuudha. Innaa koottaa ijoolleen boqqolloo dharraatanii jechuudha. Boqqolloo asheeta nu ga'e iddoo keenya keessa jira. Boqqolloon asheenni nu ga'e jira jechuudha. Biyyatti illee asheenni ga'e miti. Innaa nuufillee asheenni ga'e jira koottaa boqqolloo warra dharraatanii jechuudha. Sinaguma kaafayyaa keessanii bunallee koottaa bunallee dhugaayii bunnis daffaa jira kunooyi bun daffisaatiin boqqolloo kaawwachaa jechuudha. Mina meeqatu dharree boqqolloo kana namni dharraatan jirtanii dhugaa rabbi akka koo jechuudha. Jechuun yaa'u hin fidu garuu hin fidu dafanii fidan malee hin fidu mana kanatti anis ni fida osoo hin jedhinaa fidu garuu nima fidu bakka yeroo fida sanitti minyaadha malee baay'een boqqolloo jaaladha namni akka koo jaalattan jirtu. Nan jaaladha dhugaa nan xabbasasi naffeellamas baay'ee bareedadha bakka mi'aa dhugaa dubbachuufi yaa'u kaa biyya keenyatti qorsiin kaa'an beektanii qorsii gizee hojjetanii buna boqqolloo kana fa'a yaa'u boqqolloo jiidhaadha kaa kun hin beektanii boqqolloo jiidhaa kana kaa'anii akkasuma immoo kanaaf yeroo tokko tokko yaa'u boqqolloon kan beektanii boqqolloo jiidhaa akaanii gizee nyaatanii akkasuma immoo affeelanii xabbasanii biyya keenyatti yeroo nyaatanii dharraatanii ammas dharraatanii amma ijoolleen jechuudha. Ni yaadadhaan yoo gaafa boqqolloo fidanii nan gammada dhugaa rabbii gaafa wanna biyya keenya jiru sa fidan faale qalaal hin gammadu nan jaaladha jechuudha. Maaliif bakka waan biyya keenyatti yaadadha waan ta'eef irra caala kaayaa'u namoonni keenya qorsii yeroo godhanii boqqolloo jira akaayii garbuutu jira akaayii qamadii jira shumburaa jira. Daabbotu jira akkasuma qixxaanis hin jira jechuudha. Qixxaa yookiin immoo daabboo jechuun qixxaan kan qalaxoo tolfamu waan akkasii akkasiisan dhadhaa farra dibanii qorsii godhu miti akkasumatti fakkaate kaa hin raafannallee jennee yaadnu garuu hin beenna. Inni akkasii kun immoo asheen waqtii qaba kaa boqqolloon asheetaa garuu boqqolloon kun hanga biyya keenyaa san mi'aa dafi waan ta'e natti fakkaate akka biyya keenyaa sanitti mi'aa biyya keenya xarri mi'aa jechuudha. Tan biyya keenya baay'ee mi'a garuu kun agarsiisu hundaamati. Innaa akkasii isiniin jedha warri dharraatan koottaa isiniin jedha akkasii isiniin jedha lubbuuwwan koo badee koottaa mee ijoolleen buna fa'aa dharraatan jirtani buna Itoophiyaa fa'aa yaa'u jabanaa kaanuti jabanaas nuu fidanii jiru waan Itoophiyaa waan manni naaf fidanii hundumaa nan qabaa. Innaa kanaaf fataa wani daffanna jechuudha. Ciqinciqiin hin qabne mana kanatti ciqinciqiin hin jiru waan ta'eef manni kana ciqinciqiin hin qabu. Yoo garuma ta'e ofuma ta'eetiif qusatti malee nyaata irrattis ta'e waan barbaadde godhattee namni sitti dubbatu hin jiru jechuudha. Walumaa galatti inni akkasii waaqayyo immoo mana kanaatti sitti haa qabu madaamii kanaa sitti haa qabu warra kanaa maatii garramee kanaa sitti haa qabu akkasii kana caala gaafa gallee kaa gaafa gallu maal akka isaan godhan immoo walumaan laalla walumaan dhaggeeffannas walumaan laallas jechuudha maali yaa'u garuu baay'ee gaariidha. Yaa waanuma kanaan osoo nama gaggeessanii das nama edaan gizee eessattuu gizeen galu namni fuula ifaadhas yoo si gaggeechi baay'ee bareeda jechuudha. Sini galee baqa maaliif baqa waa hunduma caalaa baqa gammachuudhaan gaafa si gaggeecha atillee gammachuu qabdu. Yoo namni si ifachaa wallolaa akkasii san irratti jechuudha gaarii miti jechuudha. Kanaaf yaa uummanni gaariin sin jira badaan sin jira hoo jennu sababa kanaafi. Akkasii isin jaakaa hordoftoota kiyyaa koottaa warri immoo asheetas dharraatanii koottaa nyaadhaa isin jechuu jaaladha. Asheetaa fi bareeda biran darbanii jedha Oromoo. Ani waa keessa agadaa boqqolloo fa'aa qallaanii dharreessetan ijoollee. Min akka agadaa boqqolloo nyaattani namni nyaattan jirtu mee kominti na barreessa agadaan beektan jedhee yaada boqqolloo irraa boqqolloo hubannoo isin ka agadaan jechuudha. Akkattan jaaladhu. Allaalii kan jaaladhu waan akkasitti jaaladhu filin beeku agadaasan haga agadaasan jaaladhu shankooran jaaladhu innaa garuu shankoora irra faayidaa guddaa qabaanni isaa qaba waan ta'eef shankoorri qallaan jaaladhu maaliif waqtii isaa eegee dhufa waan ta'eef barree baqa yeroo san das jedha jechuudha agadaasan jechuudha innaa agadaan immoo kan mi'aawu jira kan immoo ofne jira fakkeenyaaf lafa kosii irra yoo ta'e mi'aawu lafa immoo ardaa yoo kan kosii hin taane irra yoo ta'e mi'aani jechuudha. Akkasitti agadaa san nan beeka jechuudha. Asirratti hin beekaa nuti ijoollee gaxariiti. Kanaaf hin beekaa jechuudha. Waanuma wallaalee hin qabnu. Ijoolleen tokko garuu ani gaafa
biyya namaa teessanii galtanii maaldhaaf kuni maalidha maaf jettu annaa ajaa'iba dhugaa kuni maalidha jettanii gaafa keessumaa dhalattanii keessa deemtanii jechuun gaala masalee teessanii soo biyyatti deebitan waanuma biraa baata san kan wallaaltanii jirtanii ijoollee baay'eedha kan waanuma biraa bahasan kan keessaa bahasan irraafatu jechuudha. Ajaa'iba dhugaa rabbi. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaafi wanna keessaa baatan irraafatina yoo bakka geessanii beektan bakka kaatanii isin irraafatina isin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa. Kana fakkaataa har'a viidiyoon tiyyaa ishuma kanaadha. Yooman taa'u isinii walumaan akaa'u isinii waraabe jechuudha. Akkasii qaqqaaliiwwan koo nagaa ta'a fayyaa ta'a koottaa bunallee dhugaa.